Waraanni bahaa giddu galeessaa raasaa jiru guyyaa irraa haala ajaa'ibaan cimee kan oole yoo ta'u, Iraan dambalii haaraa misaayilaa fi diroonii Israa'elii fi buufataalee Ameerikaa guutuu naannichaa irratti xiyyeeffate raawwachuu beeksiste. Bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Mojtaba Khamenei gargaarsa yaalaaf gara Mooskoo imaluun dhagahame. Akka koreen eegdota warraaqsa Islaamaa jedhutti haleellaan kun duula waraanaa kan Opereeshinii True Promise jedhamuun beekamu jalatti haleellaa 55ffaa ta'uu isaati. Hooggantoonni Iraan haleellaan kun qaama haloo ba'uu guddaa Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwatamuu kan ibse yoo ta'u, misaayiloonni Iraan magaalaa Teel Aviv fi naannoo buufata xiyyaara Ben Gurion dabalate galmoota tarsiimoo Israa'el keessa gadi fageenyaan rukutuu isaanii himaniiru. Akka ibsi Iraan jedhutti xiyyeeffannaan kun dhaabbilee meeshaa waraanaa aerospace fi dhaabbilee boba'aa qilleensarraan guutan akkasumas kanneen hojii waraana Israa'el waliin hidhata qaban kan hammatedha. Haleellaan irraa kun misaayila baalaastikii fattaa qaadirii fi maadda dabalatee meeshaalee waraanaa ciccimoo Iraan kan hirmaachise yoo ta'u, dambalii diroonii kaamikaazee kan sirna ittisa qilleensaa bira darbuu fi muraalee tarsiimoo rukutuuf qophaa'an of cinaatti kan hirmaachisedha. Iraan haleellaa ishee babal'isuun dhaabbilee waraanaa Ameerikaa naannoo galoo galaanaa guutuutti taasisteetti. Misaayiloonni fi dirooniin buufata xiyyaara Aldaafiraa sochii deeggarsa galaana Baareenii fi buufata xiyyaara Sheekii isaa irratti xiyyeeffachuun isaanis himameera. Qondaalonni Iraan akka jedhanitti haleellaan kun misaayila sirriitti qajeelfamuun kanneen akka Fattaa, Zolfaayirii fi Deesfuul waliin xiyyaarota nama maleessa sadarkaa olaanaa qaban fayyadameera. Kanuma waliin wallabdeen galaana diimaa keessatti saffisaan dabalaa dhufeera. Ajajoonni waraanaa Iraan dhaabbileen doonii xiyyaara fe'umsa Ameerikaa kan USS Gerald Ford deeggaran kamiyyuu xiyyeeffannoo waraanaa ta'uu akka danda'an akeekkachiisaniiru. Doonii fe'umsaa kun dhiyeenya kana sulula Suwiis keessa darbee galaana diimaa kan seene yoo ta'u, naannoo Jiddaatti qarqara galaana Saawudii Arabiyaatti socho'aa jira jedhameera. Iraan akka jettetti yoo waraanni kun daran hammaate wiirtuuwwan loojistikii, wiirtuuwwan suphaa fi dhiyeessii garee geejjibaa kanaaf godhamu rukutamuu akka danda'an himteetti. Wallabdeen guddachaa dhufus Teheraan haala amma jiruun dhukaasa dhaabuus akka hin barbaanne ifoomsiteetti. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachii guyyaa irraa akka ibsanitti, Iraan waraanni kun gara fuulduraatti biyyattii irratti deebi'ee akka hin raawwanne mirkaneessuu barbaaddi jedhaniiru. Ministeerichi Iraan waraana dhuma hin qabne hordofaa akka hin jirre ibsuun, garuu wallabdeen kun yeroodhaaf dhukaasa dhaabuun booda diinummaan akka deebi'ee jalqabuu danda'uun osoo hin taane dhaabbataadhaan xumuramuu qaba jechuun ibsaniiru. Gama biraan waamicha hatattamaa Tiraamp michoonni isaanii humna galaanaa erguun dooniiwwan karaa Strait of Hormuz akka dabarsaniif dhiyeessan irratti biyyoonni hedduun deebii kennaniiru. Tiraamp biyyoonni miseensa ta'an daandii kana mirkaneessuuf gargaaruu yoo didan carraan neetoo hegereen isaa baay'ee hamaa ta'uu akka danda'us akeekkachiisaniiru. Akkasumas Chaayinaan dhiphina kana deebistee banuuf akka tumsitu gaafachuun, kun yoo ta'uu baate walga'iin pireezidaantii Chaayinaa Xi Jinping waliin karoorfame akka hafu akeekkachiisaniiru. Yaa ta'u malee haga ammaatti michoonni Tiraamp doonii waraanaa erguuf waadaa galuu didaniiru. Ministeerri muummee Biriteen Keir Starmer akka jedhanitti, Yuunaayitid Kingdom karoora daandii bishaanii kana deebisee banuuf michoota ishee waliin hojjechaa jirti jechuun, yaa ta'u malee waraana hamaa Iraan keessa galuuf fedha akka hin qabne ibsaniiru. Jaappaanis haaluma wal fakkaatuun doonii waraanaa gara Iraanitti erguu akka hin barbaanne ibsiteetti. Gama biraan gabaasni miidiyaalee naannichaa irraa ba'e akka agarsiisutti, hoogganaan olaanaa Mojtaba Khamenei jalqaba waraana kana irratti erga miidhamanii booda gargaarsa yaalaa argachuuf dhoksaan gara Raashiyaa geeffamuu malu jedhameera. Gabaasni miidiyaa Kuwait Aljaaridaa irraa argame kun akka agarsiisutti yoo ta'e, Mojtaba Khamenei yaala baqaqsanii hodhuu akka argataniif gara Mooskootti akka ba'aaf Vilaadimiir Puutiin xiyyaara dhoksaa Raashiyaa erguun gargaareera. Haa ta'u malee aangawoonni Iraan gabaasa kana haga ammaatti hin mirkaneessine.